Muummee Abiyyi Ahmed argamuun gaaffiiwwan miseensotarraa waa'ee ajjeechaa artiist Hacaaluu Hundeessaa hidha haaromsa guddichaa fi nageenya biyyattii irratti dhiyaateef deebii kennaniiru. Ajjeefamuu Hacaaluun walqabatee hiriirota mormii fi yaadota Oromootni biyyaan ba'aa jiran dhageessisan irratti deebii kana kennan. እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ታሳካለች ሚሞት ይሞታል እንጂ የጀመርነው አይቆም ምርከኔፈኔ ከነስነትም ነው ኢትዮጵያን ዋን ጀልቀብደኒ ምልከይስቲ ከንዱኒ ዱአ መሌ ዋን ጀልቀብነ እናበቱ ዋን ደንጭኔፍ ነሞተ ደርቡን ቀብኔ አርሳ ከከፈለን ኦሶጎቹ ባኔ ጋሪታ ዱአ ጫሉ ሁንዴሳ ወጅን ወልቀበቴ ኦኮሪት ፉቀባ ነሞኒ ፊ ገሬሌን ጀተን ዮ ጥቃቴ ከራ ጫሉ ወርዶፉ ቀብዱ ኮታቴ ያደ ዱሬ ታቴ ዱአ ቀብሳ መሌ ኢስንገመቴ ሰኒ ከየጄሲ ከይጩፊ ጀተኒ በሪቱሞ ነሞኒ ሰደድ ዱአኒ ጀቻ ገባሱዳን እንጂፈኖን ፍደኒ ስርነ ከነቱኑ ፍንታኔ ሁምኒ ጀዱ ከሙ ድሬል ሎላ አስዋን ታይፍ ሁምነ ሪርሱ ፉልዱራ ዳበቴ ኦፊያርሳ ከፈላ ቀብሶ ገጌሱ ደንዳ ከኒሰ ባሲዮ ታይ ፈገኘት ገሮን በሬዱ ፋሽን ኢንሳ ደርቤራ ዮምዩ እንንጂፈተኒ ሂምበሬዱ ጀልቀበረቲ haala nageenyaa godinaalee Gujiif Wallaggaa ka gaafataman ministeerri muummee Abiyyi Ahmed Gujiin nagaa qabaa Wallaggatti ammoo opereeshinii nagaa buusuuf eegale itti fufaa jedhan. ጉጂ በፌስቡክ ነው የሚነገረው እንጂ በመሬት ላይ እንደዛ አይደለም ያለው ጉጂን ፌስቡክን መመመለ ዋንቲ ለፈረጅሩ አከስመቲ ቃመን ነቀይሳን ዱብሴራ ሐልቺ ቱሬራ ኡመኒ ሙርቴሴ ኦጂ ጉዳን ሆጀተሙ ሳቴን ዳንጋ ኬንያት ዋን ያቶፍ ደርቤ ኡምኖኒ ገለንጅራተንስ ነጋ ጉቱቱ ጅራ ወለገት ሲዮተ ጉድኖታ አርፈንቱ ገንዲ ተኮዩ ከን ቃሞተ ሂደተኒን ቷተምን ጅሩ ቢፈሽፍታቴን ናኖት ሶቹአኔ ከነ ነመጀሰኔፊ ጉበንጅሩ lafti kun bal'aa ta'uu isaarraan kan ka'e opereeshinii guddaa gaggeessuudhaan naannicha qulqulleessuudhaaf hojiin eegalame jira. Fuuldurattis haaluma kanaan itti fufa. ሙከራ ተደርጓል ወደፊትም በዚያው መንገድ ይቀጥላል። Oromoon bilisoomeera ka jedhan ministeerri muummee Abiyyi waa'ee Oromummaa isaaniis dubbatanii jiru. የኦሮሞ ሕዝብ የፖለቲካ ትግል ያስፈልገዋል ብዬ አላምንም። Siyaasni Oromoo qabsoo hidhannoo isa barbaachisa jedhee namanu umurii koo guutuu nama Oromoodhaaf qabsaa ba'edha baran qabsaa'ee sirni qabsoo barbaachisu amma ni barbaachisa jedhee yaadu sabni Oromoo bilisa ba'eera amma kan isa barbaachisu misooma amma Itoophiyaan namni Oromoo ta'uu isaatiin biyya boquu itti cabu miti Oromoo yaaduu hin danda'u kan jedhamu hunduu caccabee dhumeera amma kan barbaachisu badhaadhina amma biyyi Oromoo miti siyaasni jedhu idda dhiigaa biyyi keessaa dhiiga xuuxxee dhangalaafta malee hidda sana waan hin kunneef baran Oromoodhaaf jedhee qabsaa'e waggoota 30 keessatti gaaffiin Oromummaa osoo hin ka'in ture amma yeroo ministeera muummee ta'u Oromoo miti jechuun maali ana yoo ta'e malee kaan Oromoo miti jechuudha Oromummaan koo kan namni naaf kennuu fi na dhoowwatu miti Abiyyi Oromoof bu'aa hin buufne Amaaraafis hin fayyadu Walaayittaafis hin fayyadu Guraageefis hin fayyadu eenyuyyuu hin fayyadu. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed erga gara aangootti dhufanii Itoophiyaatti jijjiiramni guddaan dhufeera jedhamus tibba kana mormii guddaan dhalateera. Dr. Abiyyi Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa bara 2019 injifataniiru. Haa ta'u malee hokkorrii fi rakkoon nageenyaa biyya keessaa guutummaan hin furamne. Mormii amma gaggeeffamaa jiruuf sababni ajjeechaa weellisaa beekamaa Hacaaluu irratti raawwatame moo rakkoo siyaasaa biraatu duuba jira. Hayyuu seeraa Dr. Henook Gabbisaa America University of Lyon Washington irraa rakkoon jiru kana qofaa miti jedhu. Rakkoo bu'uuraa siyaasaa biyyattiin qabdurraa kan madde ta'uu isaati. Hacaaluun akkuma tasaa yookaan akka dingataa ka'ameeti miti kan ajjeefame. Itti yaadamee maaliif ajjeefame kan jedhuuf immoo baruudhaaf yookaan eenyutu ajjeese kan jedhu baruudhaaf immoo rakkoon siyaasaa bu'uuraa biyyattiin qabdu dhaloota biyyattii